Hai guys, akkam jirtu daftaniif qajeeltonni maatii waan ilsaa ta'e baga nagaan deebitanii gara chaanala kootti dhuftan isin jedha. Guyyaa kana wanti isiniif qabaadheetti dhufe geemii taphachuudhaan guyyaa tanga doolaara 5 akkamitti akka hojjennu isinitti agarsiisa. Haala baay'ee salphaa ta'eetiin akkuma agartan geemii akkas namatti tolan kana taphachuudhaan qarshii argachuu karaa itti dandeessanidha jechuudha kan waliin ilaallu. Kanaaf hanga xuraatti waliin taatii daawwadhaa. Hedduu tokkotti gammaddu appilikeeshinii sirriitti dhibbaaf dhibba isiniif kaffaluun isiniif qabaadheetti dhufe jechuudha. Kaffaltii keessan kanas immoo karaa peepaalii akkan isiniif kaffalam gochuutiin dandeessu. Egaan peepaaliin karaa baankii illee qarshii isiniif kaffaluu waan danda'uu fi hanga xumuraatti yoo viidiyoo kana daawwattan hedduu tokkotti irraa fayyadamtuun isin jedha. Kanaaf amma osoo yeroon gubeen ni galla. Akkuma agartanii kooyinii 500 hanga 5,000 daqiiqaadhaan isiniif kenna jechuudha. Eegalleetti jirragaa appilikeeshinichi kun akkuma agartan isa kanadha jechuudha. Maqaa isaa viidiyoo kana osoo ilaaltanii gidduutti kanan isinitti mutaa. Kanaaf sirnaan na hordofaan isin jedha. Amma jalqabaa kaasee akkamitti akka galmoofnuun isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba appilikeeshinii kanaan ni bantu akkuma agartanii Knife Go jedhama jechuudha. Maqaan isaa kun Knife Go kan jedhamudha. Linkii isaa description box jalaatti argattu. Appilikeeshiniin kun kan sobaansaa fi akkanumatti kan isiniif hin kaffalle Play Store keessa baay'ee jira waan ta'eef yeroo buustan isa sirrii fi isa dhugaatee ilaaltanii yoo buustan gaariidha. Linkii isaa description box jalaa argattu achiin seentanii Play Store irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Isa sirrii ta'e. Okay, jalqaba gaan ni seenna akka seenneen akkuma agartan akkaawuntii kireetii godhachuu qabna waan ta'eef kin Google akkaawuntii keessa yookiin Facebook akkaawuntii keessan ni seentu jechuudha. Anamma Google akkaawuntii kootiin seenuu barbaade. Kanaaf iimeelan qabu keessaatii tokko nan filadha jechuudha. Akkuma agartan iimeela koo filadheetiin jira. Achii booda akkuma agartan egaa kunoo eegaleetti jira jechuudha. Iddoo kanarratti immoo koodii isin gaafata jechaadha. Koodii itti galchaa. Koodii isin itti galchitan immoo kunoo akkuma agartan isa screen irra jiru kanadha jechuudha. Kanaaf koodii isa kana itti galchitu jechuudha as keessatti. Ergi koodii itti galchitanis immoo bakka kanarraatti okay ni jettu jechuudha. Nama koodii itti galcheetan jira. Akkuma agartanii kooyinii 300 naaf kenneetti jira jechuudha. Kan keessanis akkanuma isiniif kenna. Kooyinii 300 caalaallee isiniif kennu waan danda'uu fi akka carraa keessanidha jechuudha. Kanaaf okay ni jettu. Magaa geemii isaa eegaluu jennaa. Isa dura garuu adda irratti kooyinii tolaan nuuf kenna jechuudha. Kooyinii inni nuuf kennu guyyaa guyyaatti jechuudha. Boonasii guyyaa guyyaatti waan qabuu fi collect kan jedhu kana tuquudhaan fudhachuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo dabalii godhee akkan isiniif kaffalu gochuudhaaf kunoo get kan jedhu 3x isiniif godha waan ta'eef kana tuqxanii viidiyoo sekendii 5 ilaaluudhaan akka inni dabalii si'a 3 isiniif herrega gochuu ni dandeessu. Kanaaf dabalii fudhachuu waan barbaaduuf isan tuqa. Akkuma agartan egaa sekendii 5 hanga 15 erga obsitanii booda x godhuudhaan gara boodaatti deebi'uu ni dandeessu. Collect ni gootu. Amma kooyinii keenya nuuf kenneetti jira jechuudha. Egaa addarratti geemii ni taphattu jechuudha. Bakka kanarra tuqxanii geemicha eegaluu ni dandeessu jechuudha. Tap to play jedha waan ta'eef kana tuqxanii geemii eegaluu ni dandeessu. Kanaaf kanarra ni tuqxu. Achii booda akkuma agartan geemii kana isiniif fide jechuudha. Mallattoo kana shukkaa kana jechuudha. Ol darbachuudhaan mummuruu qofaadha jechuudha geemichi. Amma taphadheen isinitti agarsiisa. Kun akkuma agartan 943 kooyinii naaf kenneetti jira jechuudha. Geet kan jedhu kana nan tuqa jechuudha. No thanks hin jedhina. Geet kan jedhu kana tuqaatis keendishaniif beeksisa ilaaltu jechuudha. Kanaaf egaa geemii taphattu beeksisa keendishan ilaaltu akkuma agartan kooyinii hanga 1,000 5,000 illee isiniif kennuu ni danda'a. Akkamitti akka baafatan immoo dhumarratti isinitti agarsiisa. Haalli geemii isaatii garuu akkasidha. Kanaaf egaa geet kan jettu kanarratti tuqaan isin jedha. Beeksisichi dhumeetti jira. Kanaaf gubbaa kanarraatti x kan jettu kana nan tuqa. Akkuma agartan egaa akkuma agartan naaf kaffalameetti jira. Amazing! Great! Geemii kan biraa kanaan isiniif kaffaluutii danda'u iddoo kanarraatti spin kan jettu kanadha jechuudha. Spin kan jettu kanarra yoo tuqxan akkuma agartan kana naannessuudhaanii kooyinii akkan isiniif herrega gochuu ni dandeessu. Hanga 800 jechuudha. Xiqqaansaa guddaansaa xiqqaansaa immoo meeqadha? Haga 80 50 jechuudha. Kanaaf start kan jedhu kanarra tuquudhaan kun akka kanatti naannessitu waan carraan keessan irra isin buuse immoo kun akka kanatti ni fudhattu. Anamma 200 argadheetii jira jechuudha. Waaw! Baay'ee namatti tola. Amma gara boodaatti deebi'eetiin jira.
Dhumarratti kan isin agarsiisuuf jedhu akkamittiin nuuf kaffalama kan jedhudha. Isa barbaachisaa waan ta'eef. Kun akkuma agartanii shop kan jettu kanarra yoo ni tuqxu jechuudha. Shop kan jettu kanarra ni tuqxu kaffaltii keessan argachuudhaaf. Akkuma agartan mallattoo shop kan jedhu kana keessa ni tuqxu. Achi booda kun akkuma agartan gara kanaatti isin dabarsaa jechuudha. Iddoo kanarratti kan isin agartan kun kan kaffaltii isiniif kaffalamudha. Bakka kanarra tuqaa. Nation kan jedhu kana keessa tuqaa. Ishee kanarra al tokkootiif yeroo isin tuqtan akkuma agartan biyyoota garaagaraa isiniif baasa. As keessaati United States kan jedhu kanarra kaadha. Kanarra yeroo isin kaattan akkuma agartan doolaara 3 irraa kaasee hanga 5 dhumarratti immoo akkuma agartan akka 30tti isiniif kaffaluu ni danda'a. Kooyinii isin funaannattan meeqa ta'uu qaba kan jedhuun isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf doolaara 3 baafachuu fi kooyinii 90 qabaachuuti qabdu jechuudha. Kooyinii 90 funaanuun hedduu tokko salphaadha. Amma kooyinii 1663 ga'ee jira jechuudha. Ammaan akkaawuntii banee ammoo isinitti agarsiisee kan argadheetiin jira jechuudha. Irra turee isaa tokko sa'aatii 2 taphannaan kooyinii 90 ga'uu nan danda'a jechuudha. Kanaaf hedduu tokko salphaadha. Keessattuu namoonni geemii jaallatanii kanaaf doolaara 5 baafachuuf immoo meeqa kan jedhu kunoo iddoo kanarraa ilaaluu ni dandeessu. Egaan kaffaltii isaa kunoo iddoo kanarraati ilaaltu jechuudha. Kooyinii amma isin barbaachisu immoo kunoo isaan kanadha jechuudha. Kanaaf egaa kooyinii amma kana ga'aa qabaataniinaan irra tuqxaniitu iimeela keessan isin gaafata. Iimeelatti galchitu ammas irra deebiidhaan iimeela keessan wal fakkeessitanii isa sirrii galchitu jechuudha. Dhumarratti lakkoofsa bilbilaa itti galchitu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa fayyadamtanii okee ni jettu qarshiin keessan karaa peepaalii isin haala kanaatiin fayyadamuu ni dandeessu. Dhumarratti immoo kan isin agarsiisetti ba'u invite kan jettu mallattoo ishee kanarra tuqaa isin jedha. Invite kan jettu kana keessaati akkuma agartan namaaf sheerii gochuudhaan hanga kooyinii 1000 argachuu ni dandeessu jechuudha. Nama 10 yoo sheerii gootan doolaara 3 ol isiniif ni kaffala jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Sheer gootanii namni akka koodii keessan fayyadamu gochuullee ni dandeessu. Egaa nama isin fayyaddu ofii keessan isin fayyadamtu jechuudha. Kana fakkaata gaa halluu isaatii hedduu tokko salphaadha. Geemii taphachuu qofaadha. Amazing! Great! Haala kanaan fayyadamtanii geemii taphachaa qarshii hojjechuu ni dandeessu kan jedhuuf ani isiniif qabadheetti dhufee baay'een keessan peepaalii akkamitti akka qarshii argannu nutti agarsiisi jettanii waan na gaafattaniif ani isiniif qabadheetti dhufee jechuudha irra guddeessa. Yeroo taanis immoo geemii wayii reviiyuu gochaatiin jira sirriitti kaffala taanaan isiniif qabadheen dhufa jechuudha. Yeroo taanu eegaan isin jecha baay'ee baay'ee.